An kan irratti xiyyeeffachuu barbaadu kabajamtoonni miseensonni caffee mana keessaa yaaddoo guddaa eeriyaatti qaban yookiin fudhadheetan dhimmoota jijjiirama biyya keenya keessa naannoo keenya keessa jalqabame olaantummaa seeraa fi akkasumas dhimma tokkummaa Oromoo fi paartii keenya wal qabatee dhimmoota ka'an irratti waan gaggabaabaa hubannoodhaaf gargaaran kaasuudhaaf jijjiiramni waggaa tokkoo fi walakkaa naannoo keenyas akka biyyaatti gaggeeffame kun seenaa boqonnaa biyya kanaa keessatti isa sadaffaadha jedhanii fudhachuun danda'ama. Inni tokkoffaan bara 1966 inni lammaffaan bara 1983 yommuu ta'u inni ammaa immoo waggaa tokkoo fi walakkaa kan lakkoofse kana. Amala garaagaraa yoo qabaatanis hundeerra gaaffiin kun gaaffii uummataa fi dhimma dimokiraasii dhimma bakka ummaa akka bal'inaaf hojjaa isaatti sadarkaa hundaatti hirmaataaf fayyadamaa akka ta'uuf hawaasni kaasaa ture wajjin sosochii godhameen sosochii seenaa biyya kanaa keessatti hundee qabeessa ta'eef guddaa akka ta'e yaadatama. Humna jijjiiramaa erga taayitaatti dhufee qabsoo uummanni kaaseen akkasumas humni jijjiiramaa keessaa kan harkisee fi kan hoogganeen erga dhufee booddee riifoormiin biyya kanatti gaggeeffame naannoo keenya irratti gaggeeffame akka waliigalaatti yaadachuun eessaa kaanee teessa geenye kan jennu hubachuudhaaf deemsi keenya maaltu naafa maal tarkaanfanne maaltu hafa kan jedhu baruudhaaf hin gargaara waan ta'eef riifoormii kanaanii tarkaanfiin atattamaa fi seenaa qabeessa ta'an hundee qabeessa ta'an faayidaa uummata keenyatiif seenaadhaan galmaanii kan darban baay'een fudhatamanii jiru. Inni jalqabaaf inni tokkoffaa waggaa tokko walakkaa dura yommuu laallu biyyattiin bittinnaa'uudhaaf qarqararraa kan geesse uummanni abdii kan kutate uummata duwwaa osoo hin taane teessumni isaanii as kan ta'e dippiloomaatonni hundii fi addunyaan hundisaa abdii kan kutatee fi gaafa Afrikaadhaaf sodaa guddaa kan turte waan ta'eef biyyattii kana bittinnaa'urraa baraaruudhaan gaafa Afrikaa keessattis tokkummaa fi akkasumas tasgabbii fiduudhaan uummanni addunyaa guutuutti beekumsa kenneefii jira. Kun uummata Oromoodhaaf injifannoo guddaadha. Uummata sabaaf sablammoota biyya keenyaatiif injifannoo guddaadha jechuudha. Sodaa keessaa gara abdiitti, dukkana keessaa gara ifaatti, abdii kutannaarraa gara abdii guutuutti, qollifannaarraa gara hirmaachuutti, walirraa fagaachuurraa gara walitti dhiyaachuutti kan fide waan ta'eef. Yaadachiisumaaf hidhamtoota kumaatamatti lakkaa'aman gallakkisuun seenaa yeroo dhiyooti. Miidiyaaleen barreeffamaas haa ta'u, elektirooniksiis haa ta'u, akkasumas miidiyaaleen hawaasaa weebsaayitiin adda addaa seerota garaagaraatiin shira garaagaraatiin ukkaamamee ture. Akka bilisaan yaadatti ibsatamu meeshaa yaadatti jijjiiramu akka ta'e addunyaan beekamtii kan kenneef. Kana duwwaa miti dirree dimokiraasii bal'isuudhaan namoota haa ta'u jaarmiyaalee siyaasaa maqaa adda addaatiin maqaa Oromootiinis gurmaanii biyya keessa galuudhaaf abdii kan hin qabne hunda isaanii labsii shororkeessummaadhaan kan dhorkaman biyya kana keessatti akka galaniif dirreen dimokiraasii akka bal'atuuf seenaa biyyattii kanaa keessatti seenaa Oromoo keessatti boqonnaan haaraan banamee jira. Kun abdii namatti agarsiisa malee abdii kutannaaf duubatti deebi'uu namatti hin agarsiisu. Sodaa namatti hin agarsiisu. Jajjabina namatti agarsiisa. Ollaa dippiloomaatonni addunyaa kan dadhaban walitti fiduudhaan guutuu addunyaa irratti beekamtiin Noobeelii kenname. Noobeeliin kun nama dhuunfaadhaaf osoo hin taane humna jijjiirama kanaaf kenname. Oromoodhaaf kenname. Biyyoota nagaa barbaadan hundaaf kenname. Lammii addunyaa nagaa irratti amanuuf barbaadan hundaaf kan kenname waan ta'eef caffee kanaafis kan kenname jennee ilaalla. Dabalataan mirgoonni daangeffamanii turan akka kennaman taasisuu duwwaa osoo hin taane riifoormiin kun amala mataa isaa danda'e qaba. Warraaqsii fi riifoormiin garaagarummaa mataa isaanii danda'e qaba. Riifoormiin biyyoonni baay'een iyyaalu garuu galmaan kan ga'an baay'ee xiqqaadha. Riifoormiin bilchina barbaada, of eeggannaa barbaada, obsa guddaa barbaada. Qormaanni baay'een hin jira. Qormaanni yeroodhaa akka tarkaanfatamanii akka darban malaa fi bilchinaaf tasgabbiidhaan
darbuun danda'ama jedhee kan kutate gaggeessa akkasii, tuuta akkasii, uummata akkasii fi paartii akkasii barbaada. Jijjiirama keessatti humni lama yeroo hundumaa wal falmu. Humni tokkoffaa faayidaa dhabe. Lammaffaa immoo faayidaan namni bal'aa eegamu ture jiraate dhee amanuudha jechuudha. Akkuma hundi keenya beeknutti garee muraasni taayitaa mootummaa hunda isaa qabatee, taayitaa tika biyyaa qabatee, taayitaa waraanaa qabatee, taayitaa siyaasaa qabatee, humna diinagdee xaxee qabatee karaa hundaan fayyadamaa ture. Qabsoo uummanni gaggeessee fi adda durummaadhaan paartiin keenya gaggeesseen taayitaa irraa injifachuu dandeenyee jirra. Garuu shira isaanii dhaabuun guutumaa guutuutti sadarkaa nu jeequu hin dandeenye irra geessisuun yeroo mataa isaa gaafata. Otoo warraaqsa ta'e hidhuudhaan, ajjeesuudhaan, biyyaa godaansisuudhaan hin danda'ama ture. Jijjiiramni kan dhufeef godaanuun akka dhaabbatu, ajjeechaan akka dhaabbatu, biyya ari'uun akka dhaabbatu, kan injifatame yoo awwaale malee tarkaanfachuun akka hin danda'amne seenaa boodattafaa biyya kanaa boqonnaa isaa cufuudhaaf. Kanaaf humna jijjiiramaa riifoormii kanaan fuulduratti tarkaanfataa jiru dhiifamaan walari'uu irraa walammachuu akkasumas afaan qawweetiin hiikamuudhaaf kan yaalu minjaalatti dhufee dubbachuudha namana. Waan ta'eefis humni kun taayitaarraa yoo ari'ames guutumaa guutuutti hin dhabamne. Mala duraaniitiin dhabamsiisuun hin danda'amu. Adeemsa keessatti uummata irraa addaan baasuudhaan karaa bilchina qabuun, karaa tasgabbii qabuun yaada mo'achuu gaafata. Inni kun yeroo mataa isaa gaafata. Riifoormiin keenya waggaa tokko walakkaadha. Rakkoon uumame kan waggaa 100 jira. Kan waggaa 27 sin jira jechuudha. Waan waggaa 27 keessatti ta'e hunda waggaa tokkoof walakkaa keessatti kun hin danda'amu. Obsa barbaada, bilchina barbaada, mala barbaada. Waan ta'eefis humni jijjiiramaa inni guddaan uummata. Ittaansuudhaan hooggansaa fi paartii keenyadha. Kana ta'uun miseensi caffee kana hubachuu hin dandeenye taanaan rakkoo ta'a. Gama biraatiin mirgoota dimokiraasii fi bilisummaa yaadaa baname kana fayyadamuudhaan yommuu banamu wantoonni sadeen uumamanii jiru. Wantoota sadan kana sirriitti baruun hin barbaachisa. Inni jalqabaa waggaa 27f kan dhukkaafame kun dheebuu kan qabu kun yommuu banamu namni hunduu akka barbaade ta'a. Miidiyaaleenis kaanis dhukkaafamee kan ture kun yommuu banamu wanti namatti hin tolle baay'een jiraachuu mala. Kanaaf obsa barbaada. Deebisnee ukkaamsuu hin dandeenyu. Adeemsan uummanni addaan bafachuu dharaa fi inni dhugaan maaliin kan jedhu addaan bafachuu danda'u ture jiraata. Uummata sadarkaa kanatti ijaaruu, hubachiisuu, akkasumas qaamolee kana fayyadamanis dhawaatan uummataa fi kanarraa addaan baasuudhaan karaa sirriitti akka galaniin barbaachisa. Inni lammaffaan bilisummaan kun yommuu kennamu aadaan dimokiraasii ammayyaa Oromoon dimokiraasiidhaaf haaraa yoo ta'uu baates fayyadama miidiyaa, fayyadama dhaabbilee heddumina paartii, maltii paartii sistemii akkaataa itti socho'u irratti uummanni isa dhugaa fi inni dharaa kam kan jedhu addaan baafatee deemu irratti aadaan keenya ganaa guddachuu kan qabuu fi laafaa sadarkaa gajjallaarra kan jirudha. Biyya addunyaa kamittuu waggaa tokko walakkaa keessatti dimokiraasii kan ijaaree hin jiru. Kan hubachuun barbaachisaa ta'a. Inni biraa bilisummaa fi dimokiraasii baname kana, dirree dimokiraasii baname kana karaa isaaniif ta'utti fayyadamuu kan barbaadan jiru garmalee jechuudha. Gara tokkoon nagaadhaan, gama biraatiin immoo waraanaan lamaanuu gargaaramuudhaan qaxxaamuraan gara taayitaatti dhufuudhaaf warri barbaadamu akka jiru mana kanaaf baay'ee ifa. Humni kunis eenyu kan jedhu baay'ee ifaadha. Uummanni lixa keenyaa maal keessa akka jiru, maal irra akka gahaa jiru, keessumattuu miseensonni caffee toora sanarraa dhufan sirriitti hubatu. Uummanni kibba Oromiyaa jiru sirriitti hubata. Mootummaaf dhaabni keenya dhaabbilee jaarmaalee Oromoo bal'inaan akka galan, akka biyya isaanitti galan
yaada yoo qabaatan yaada isaaniitiin akka falmatan gabaa siyaasaa irratti akka gurguratan uummanni kan barbaade filatee taayitaa akkatti kennu daandii isa dhugaa ta'e bannee jirra. Kana siyaasaaf jecha miti kan dubbannu, propagaandaadhaaf jecha miti kan dubbannu, waan qabatamaatti hin qabsoofne uummanni keenyas itti wareegame waan ta'eef waadaa galee duubatti kan deebi'u miti. Yeroo biyyatti galan baay'een isaanii waraana kan qaban kaan bitti akka galchan waliigalteen godhameera. Baay'een isaanii galanii leenji'anii kaanis qaama nageenya osoo nafin poolisii Oromiyaatti daballee jira. Qaamni ABO Shanee jedhamu mataa isaatiin leenjisne hojii qabsiisuudhaafis amma danda'amaa ta'e guutuma hanqina mataa isaa yoo qabaate illee jechuudha. Kana duwwaa miti. Paartilee kana wajjinis mariin baay'ee godhamee jira. Mariin akka hin gaggeeffamnetti ilaalamuu hin qabu. Dhuunfaadhaan godhamee jira, paartiidhaan godhamee jira, paartilee maqaa Oromootiin ijaaraman wajjin godhamee jira, jaarsolee wajjin godhamee jira, beektota wajjin godhamee jira, ijibbaan hundi godhamee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan humni hidhatee lixa jiru kun kan eenyu akka ta'e qabatamaadhaan akka ibsan. Waliigaltee irrattis waliigalamee humni kun kan keenyaa mitii kan jedhu addeessanii jiru jechaadha. Kanaan booda kan isaan wajjin jiru kan isaan laallatu waan hin taaneef karaa nagaatiin boordii filannoo irraa beekamtee argatanii akka socho'an kan irratti waliigalame. Kanaaf qaamni kun kan eenyutu kan jedhu irratti ifa erga godhamee booddee qaamni kun seeraan ala waan ta'eef humna mootummaatii ol waan hin taaneef haleellaadhaan to'annaa jala oolchuu hin danda'ama ture jechuudha. Garuu yeroo jamanni Oromoo bulchutti darbees biyya kana bulchutti Afrikaa utubuudhaaf yeroo deemnutti wanti boodatti hafaa kun waan hin fayyadneef ajjeesuudhaanis mo'achuu waan danda'amneef waggaa tokko walakkaa ol mootummaa paartiin keenya obsa fixachiisaa godhee jira. Guyyaa guyyaadhaan gaggeessaa dhabaa, guyyaa guyyaadhaan miseensa keenya dhabaa, guyyaa guyyaadhaan uummata dhabaa, misoomaaf kaffalaa, gatii kaffalaa socho'uun hin danda'amne. Yaaffii uummanni kaaseen olaantummaan seeraa akka kabajamu sochiin hawaasummaa guyyaa guyyaadhaan waan danqameef sadarkaa socho'uu waan hin danda'amneef jaarsoleen ijaaramanii abbootiin gadaa akka deeman ta'ee jira. Amboo irratti waliigalteen godhamee jira. Iddoo biraattis waliigalteen godhamee jira. Jaarsolee haadhonee erginee jirra. Kana duwwaa miti. Gumiin jaarsolees ijaaramee addunyaa irratti karaa hin beekamneen waraana isaanii jaarsatti akka kennan nagaadhaan akka galan dhiifamnis akka godhamuuf yeroo adda addaa yaaliin godhamee jira jechuudha. Yaalii kanaan bu'aan galmaa'e yoo jiraates amma dhumaatti garuu lixa Oromiyaa karaa nagaatiin bahee buna isaa gamashachuu, qulqulleeffachuu, dhaabuu, kunuunsuu, nagadachuu, ijoollee barsiifachuu, mana yaalaa deemuu, bilisummaan godinaalee biraa irratti argamee fi guutuu biyyaatti argame akka itti fayyadamu gochuu hin danda'amne. Kanaaf gaaffii mataatiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaan galee jira jechuudha. Kana duwwaa miti. Gara sanatti osoo hin deebiin dura gaaddisa kan jedhamu kanaanis paartileen siyaasaa Oromoo gaaddisa jalatti walitti qabamanii waliigaltee tokkorra geenyee jirra. Waliigalteen kun tokkoffaa kan irratti waliigallu gaaffii uummata Oromoo irratti waliigalla. Inni jalqabaa garuu olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti nageenya Oromoo irratti waliigalla jennee walii mallatteessina. Walii marachuu fi walii mallatteessuu rakkoon turre. Garuu qabatamaatti hojiirra oolchuu irratti akka mallattiin seenee fi akka mari'anna sanatti hin taane jechuudha. Falli dhumaa jiru olaantummaa seeraa kabachiisuun barbaachisaa waan ta'eef olaantummaa seeraa qaamonni nageenyaa qindaa'anii uummata wajjin akka jedhamu osoo hin taane odeeffannoo gaarratti of eeggannoodhaan olaantummaa seeraa raawwachiisuudhaaf yaalamaa jira. Kunis amma danda'amaa ta'etti nagaadhaan akka harka kennatan gochuudhaaf yaaliin godhamaa kan jiru akka ta'e miseensi caffee kun hubachuu danda'u ture jiraata jechuudha. Kan du'aa jiru asiis ta'e achis du'e kasaaraadha. Barbaanni akka hin taane hubatamuu danda'u ture jiraata. Mootummaan akka ajjeesaa jirutti ilaalamuu danda'u ture jiraata. Mootummaa paartiin keenya ajjeechaa otoo ta'e waggaa kana hunda sababni duubatti harkifatuuf hin turre. Kan irraa kaane sana waan hin taaneef. Kan jibbine isa waan ta'eef. Waan mootummaan humna dhabeefii miti. Yeroo baay'ee biyya kanatti kan barame hidhuu, ari'uu, ajjeesuudha. Olaantummaan seeraa.
olaantummaan seeraa gama kanaan deemee yeroo yoo ta'e malee fullaan jennee hin amannu. Kanaaf miseensi caffee kun iddootti ta'aa waan jiru sirriitti hubatee paartii keenya cinaa mootummaa cinaa dhaabbatee nageenya uummata keenyatiif tokko ta'anii dhaabbachuun barbaachisaadha kan jedhamu kana qabachuun baay'ee gaariidha jennee ilaalla. Dhimmi biraa paartii keenyatiin dhimma wal qabatu. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa federaalizimii dhugaa fiduudhaaf federaalizimii waggaa 27 biyya kana keessa ture. Federaalizimii Oromoo xinneessa akka baay'ina isaatti akka hojjaa isaatti gubbaarraa kaasee federeeshinii kana keessatti akka bakka bu'u dhimma isaa irrattis akka murteessu hin turre. Maastar pilaanii yaadachuu hin dandeenya, kaan yaadachuu hin dandeenya, murteessuu hin danda'amu ture jechuudha. Qabsoon sababni ka'eef kanaaf federaalizimii dhugaa kana fiduudhaaf gaaffii Oromoo duraan gaafatamaa ture amma gaafatamaa ture fuulduratti jijjiiramni adda addaa dhalli namaa yeroo hundumaa fedhii adda addaa qaba amma lafa irratti jiraatetti hin dhumatu jechuudha. Gaaffiin yeroo tokko gaafatamee yeroo tokkotti dhumatu hin jiru. Gaaffiin dhalataatuma bulaa jechuudha. Kanaafiin kan duriis kan ammaas kan fuulduraas deebisuudhaaf kutannoodhaan dhaaba qophaa'e. Paartii sagantaa qabu, paartii falaasamaa ifa ta'e qabu, paartii daandii da'amuu qabu, galmi isaa badhaadhina ta'e kan ta'e federaalizimii dhugaa murteessuudhaaf dhugoomsuudhaaf sabaa sablammoota tokkoomsinee gaanfa Afrikaa keessa Oromoo jirus uummattoota ollaa wajjiniin tokko goonee faayidaan isaa akka mirkanaa'u taasisuudha. Akkuma kabajamoo pireezidantii ittaanaan kaasan waggaa tokkoof walakkaa dura afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuuf gaafachuun hin danda'amu ture. Amma sagantaa paartii keenyaa ta'ee adeemsa isaa eeggatee hin ta'a. Lammaffaa naannolee keessatti afaan Oromoo barsiisuu miti daangaa irratti namni meeqa akka buqqa'e hin beekamaa jechuudha. Haalli kun jijjiiramee obbolummaa tokko finnee Beenishaangul keessatti akka baratan taasisuun Gaambeellaa keessatti akka baratan taasisuun injifannoo olaanaa dha ilaala. Injifannoo mana kanaati. Paartiin keenya gaaffii duraanis gaafatamaa ture dhawaatan gara saayinsawaa ta'een miiran osoo hin taane hirreegan bilchinaan tasgabbaa'ee paartii deebisu akka ta'e dhuma irratti badhaadhina Oromoo fi badhaadhina biyya kanaa kan mirkaneessu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Paartiin keenya paartii ciminoota kanaan dura diigee kan ijaaru osoo hin taane ciminoota kanaan dura turan cimsee kan itti fufu hanqinoota jiran hanqinoota hirmaannaa irratti federaalizimii dhugaa irratti dhala namaa irratti fayyadama diinagdee siyaasaa hawaasummaa irratti hanqinoota turan haraarama tokko malee sirreessee paartii dhaloota ammaa fi fuulduraaf egeree ifa gochuudhaaf qabsaa'u waan ta'eefis paartiin keenya ganaa hundeeffamuu isaatiin sagantaa isaa osoo hin barreessin falaasama isaa osoo ifa hin taasisin sagantaa ittiin bulmaata isaa yookiin dambii ittiin bulmaata isaa ifa osoo hin godhin humnoonni garaagaraa maqaballeessii burjaajii fi propagaandaa sobaa garaagaraa gaggeessanii jiru. Gama tokkoon paartii keenya nuti osoo hin hojjetin baay'ee beeksisanii jiru. Gama biraatiin wantoota sirraa'uu qaban immoo maalummaa isaa qabiyyee isaa qabsiisuun kan keenya ta'a jechuudha. Kanaaf paartiin keenya ijaarama isaa sadarkaadhaan hojimaatan kan hordofu waan ta'eef achirraa ka'ee mari'achaa gaggeessaa bira ga'ee jira. Hawaasa keenya bal'inaan qabsiisuun nu hafaa jechaadha. Yaa ta'uti hawaasni keenya osoo bal'inaan hin barsiisin dhaabni kun akkasumas paartiin kun jalqaba irraa ka'ee abdii keenya waan ta'eef daandiin isaa ida'amuu galmi isaa badhaadhina waan ta'eef deeggarsa cimaa gochaa jira. Paartiin keenya deeggarsa dhabuu hin agarsiisu. Jimmi mormee miti kan bahe. Harargeen mormee miti kan bahe. United Arab Emirates mormee miti kan bahe. Republic of South Africa mormee miti kan bahe. Deeggarsa paartii keenya biyya alaa osoo hin taane biyya keessa osoo hin taane biyya alaas qabu. Yaada mo'ataadha. Yaada Noobeelii fideedha. Yaada Oromoo akka ol qabatee deemu kan taasisedha. Taasisaa kan jirudha. Waan ta'eefis godinaalee Oromiyaa keessattis osoo nu uummata hin barsiisin abdii irraan qabaniin dargaggeessa ofii isaatiif ijaaramee abbootiin ofii isaaniitiif ijaaramanii
deeggarsa cimaa gochaa jiru. Kabajamaan obboleessi keenya mana keessattuu dhaabni keenya deeggarsa hin qabu jibbameera kan jedhu kun dhugaa kana hin agarsiisu. Kana waan ta'eef miseensi caffee jirus jalqaba maatii isaa osoo hin taane of amansiisuu qaba. Karaa hin qabnu tokkoof tokko duwwaadha. Oromoo qabannee saba salamoota biyya kanaa qabannee biyya ceesisuudha. Karaan biraa jijjiiramni kun duubatti deebinaan carraa biraan qabu. Biyya bittinneessuudha jechuudha. Waan ta'eefis kun hundee irraa hubatamuu danda'u ture jiraata waan ta'eef wanna sirraa'u qabusi sana sin agarsiisu. Har'a sa'aatii as teenyu kanatti godina Iluu Abbaa Booraatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa jira. Baalee Gobbaa irratti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa jira. Boruu gaggeeffamaa jira. Iftaan gaggeeffamaa jira. Sana achis gaggeeffamaa jira. Hin gaggeeffama qophiintu jira jechuudha. Kun nuyi kakaasnee miti. Karoorri bahee miti. Waan ta'eef kun jiraachuu danda'u ture jiraata. Akkaataa kanaanis hubatamuu danda'u ture jiraata inni iyyaannu. Gama biraatiin waa'ee tokkummaa Oromoo laalchisee yoo Oromoon tokko ta'e biyya tokko godhaa, Afrikaa tokko godhaa, addunyaadhaafis kontirbiitiin godha. Oromoon lakkoofsa isaatii fi akkasumas bal'ina lafa isaatiin miti guddaadha kan jennu. Yaada mo'ataa yoo dubbata kan amansiisu yoo waraane kan mo'atu saba guddaa jaarraa baay'ee dimokiraasii exercise gochaa kan ture. Waan ta'eefis tokkummaa Oromoo hundaa ol kaasnee kan dubban biyya alaatii hunda kan galchine hundi waan injifateef miti. Tokkummaan hin barbaachisne waan amannuufi. Waan ta'eefis tokkummaa hunda caala lagaan osoo waliin qoodin, amantaadhaan osoo waliin qoodin, qabeenya waliin qabnu Oromummaa guddisuudhaan, leellisuudhaan yoo tokko taanee harka wal qabannee kan deemnu ta'e badhaadhinni mirkanaa'a. Badhaadhinni kana kan jedhu lagaan wal qooduun Oromoo kuffisa. Amantaadhaan wal qooduun Oromoo kuffisa. Waan ta'eefis badhaadhinni kanatti namana. Kana jechuun garuu paartileen Oromoo hundi tokko ta'u jechuu miti. Saba bal'aa keessatti yaadni tokkitti ni jiraata jechuu miti. Addunyaa irrattis ta'ee hin beeku. Ta'uus hin danda'u jechuudha. Yaanonni adda addaa, siyaasni adda addaa garaagarummaan ilaalchaa jiraachuun akka badoomatti akka yakkaatti ilaalamuu hin qabu. Inni guddaan karaa qaroomeen dhimmoota waliigaluu dandeenyu irratti waa'ee saba keenya tokkummaa saba keenya irratti addaan qooduun nurra hin jiraatu. Amantaadhaan addaan qooduun nurra hin jiraatu. Lagaan addaan qooduun nurra hin jiraatu. Faayidaa Oromoo irratti hundu tokko ta'ee dhaabbachuu irra jiraata. Fakkeenyaaf nageenya isaa irratti, fakkeenyaaf misooma isaa irratti, fakkeenyaaf tokkummaa isaa irratti. Gandi kun asitti ce'uun qabu akkuma Dr. Biqilaan kaasan ijoollee naannoo keenyaa qofa qaxaruun nurra jiraate jennee kan yaadnu ta'e Oromoo madaalu. Oromoon Afrikaatti faca'ee jira, biyya kana keessatti faca'ee jira. Oromoon galaana. Iddoo tokkotti kan dhaabdu miti. Uumama akkasiis hin qabu. Bal'ina Oromootiif moggaasadhaan guddifachaan bal'achaa kan dhufe jaarraa 16ffaa keessatti, jaarraa 21ffaa keessatti ilaalcha akkasii kun fudhatama qaba jedhee yaadu. Kanaaf dhaabbileen Oromoo maaliif tokko hin taane kan jedhu ilaalchan tokko ta'uun nu barbaachisu. Dhimma Oromoo irratti tokko yoo taane, dhimmoota waliigaluu irratti tokko yoo taane, dhimmoota adda addummaa qabnu irratti immoo wal kabajuudhaan paartileen Oromoo tokko qeequun hin jiraata. Qeeqamuu rakkoo kan qabu miti. Arrabsoon uummata Oromoo safuu aadaa isaa hin madaala jennee yaadnu. Namni yaada qabaatu yaada dhiyeessuu hin danda'a jechuudha. Akka dorgomuus barbaanna. Dorgommii isa dhugaa barbaanna. Garaagarummaa walii kabajuu. Fakkeenya paartileen Oromoo adda addaa yoo walitti makama maaliif walitti makamnu hin jenne nuti. Paartiin keenya hin jedhus. Yommuu nuyi walitti makamnu maaliif makamtu kan jedhu eessaa dhufuu danda'a. Otoo sagantaa paartii keenyaan dubbisiin paartiin kun kana jechuun eessaa dhufa. Waan ta'eefis dhimmoota garaagaraatiin karaa faallaa deemaa jiran kana madaalli isaatti kennanii kan deemnu yoo ta'e daandii ida'amuu, falaasama ida'amuu, Oromoon boca halluu Oromoo qabu qabachuudhaan jalqaba Oromoon tokkoomsa
gama biraatiin sababa lamoota kaan ofitti qabachaa gaanfa Afrikaa nageessuu fi addunyaadhaafis fakkeenya ta'uu danda'a jedhee yaada. Toora kanarratti dhimmoota ka'an kana miizaana isaatiin ilaaluun madaalli isaatiin ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef miseensonni caffees filannoo ittaanee dhufu kana keessatti yaada mo'ataadhaan garaagarummaa yaadatiin wal kabajuudhaan tokkummaa Oromoo karaa cimsuu danda'uun yaadota dhufan bitachuudhaan kanarraa faallaa kan jiru mamii tokko malee qabsaa'uudhaan kan deemne yoo ta'e bareedinaan mirkaneessuu dandeenya. Galatooma.